Magaalaa Shireetii fi Shiree keessatti lolaa godhameen raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa uummata nagayaa Tigraay nama 1,100 oli ajjeese jechuudhaan aktivistoonni naannoo Tigraay gabaasaa jirani. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo waraanni Eertiraa Tigraay keessatti bobba'ee fi mootummaan Itoophiyaa maallaqa guddaa kaffalee fi jira jedhame. Maallaqni sun birrii Itoophiyaa biliyoonii 500 haga tahuu dubbatamee jiru. Naannoo Tigraay keessatti gargaarsi namummaa ammaan tanallee hayyamamaa hin jiru. Haalli hanqina midhaaniitii fi qorichaa akka malee yaaddessa jechuudhaan mootummoonni gamtoomanii fi dhaabbanni qaxxaamuraa diimaa addunyaa dubbatee jira. Oromiyaa keessattuu hidhaa fi ajjeechaan hammaachuutu dhagahamaa jira. Karaa biraatiin ammoo hidhamtoonni siyaasaa manii murtii mirga wabii eegeef hagammaan tana akka hin baane godhamanii jiranii. Odeeffannoo kanaa fi odeeffannoo hidhamtoota siyaasaa ka Jawaar Mohammadii faallee waan isin biraan geennu qabna. Sa'aatii kana keessatti waa'ee filannoo Ameerikaa Joo Baayiden filannoo mo'achuun isaa mirkanaa'ee jira. Electoral College Ameerikaatiin Joo Baayiden pirezidaantii Ameerikaa itti aanu tahuu akka deemu ka har'a mirkanaa'e. Kanallee isin biraan gahuu deemna. Kittibaata yookaan ammoo tallaallii dhukkuba koronaa vaayirasii ka har'a jalqabeellee irraa odeeffannoo takkaa lama waan gurra isin buusnutu jira. Meeshaan waraana gurguddaan Ameerikaan yookaan ammoo pirezidaantiin Ameerikaa kan ammaan tana jiru Doonaald Tiraamp Imaaraatii Arabaatii fi gurguruu fi karoorfatee ka biliyoonii 23 senetiin Ameerikaa harkatti qabee ka jedhu yookaan ammoo kuffisee ka jedhu odeeffannoo kanallee hin qabna. Wanni kun jechuun Itoophiyaallee wajjin walitti qabatutu jira. Meeshaalee waraansaa Ameerikaa irraa bitte sanadhaan diroonota Tigraay keessatti Imaaraatiin Arabaa Abiy Ahmedii gargaartee waraana gaggeessaa waan jirtuu fi karaa biraatiin ammoo biyyoota shororkeessitoota deeggaran jedhanii maqaan isaanii keessatti tuqame keessa Suudanii biyya Ameerikaan jechuun galmee shororkeessitoota deeggaruudhaan himattu keessa tokko galmeen sun Suudan irraa kahee jira. Mootummaan Ameerikaa jedhee jira. Odeeffannoo Suudaan kanallee waan qabnutu jira. Kanallee isin biraan gahuu deemna. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kana qofaa miti. Odeeffannoo guddaatu jira waan Walqaayitii fi waan naannoon Amaaraa itti jirtu. Uummatii Amaaraa Walqaayitii fi Tsagalee deebi'ee qubachuu akka qabu Koloneel Dammeqa Zawudee yaamicha godhee jira. Hiriirii nagaa naannoo kan keessattuu mootummaan Amaaraa qopheessuu itti fufee jira. Odeeffannoo kanallee isin biraan gahuu deemna. Waa'ee Beenishaangul Gumuzii duula farra Oromoo ka miidiyaan Habashaa Oromoo irrattu banallee kanallee isin biraan gahuu deemna jechuudha. Odeeffannoo hedduu qabna akkuma isiniin jedhettu amma gara odeeffannoo jalqabattu deemna. Odeeffannoon jalqaba isin biraan gahuu deemnu hidhamtoota siyaasaa Oromooti. Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa ka waggoota 30 darban kan hunda duubattu deebisuu barbaaddi. Ammaan tana Oromoon gaafiin isaa deebi'ee jira yookaan Oromoon waan inni barbaadu deebi'ee warra jedhe Oromoo si kijibaa jira. Gaafiin Oromoo takkalleen hin deebine. Waa takka Oromoo hin dagatina. Waa takka hin dagatina Oromoo. Abdii qabachuun waan gaariidha. Lidatu Ayyaaloo gadhiise Abiy Ahmedii Jawaar gadhiisa jettanii yaaduu ni maltan. Garuu Lidatu Ayyaalootii fi Jawaar Mohammadii waan Abiy Ahmedii biratti waan akka tokkootti maaliif Lidatu Ayyaalootii fi Abiy Ahmedii ilaalchi Itoophiyummaa irratti walii galan. Seenaa biyya sunii kakalee irratti walii galan. Hegeree biyya sunii irratti walii galan. Ilaalchi gara mirga cillaanfatu qaba Lidatuun. Jawaar Mohammad ammoo faallaa ilaalchi Abiyyii hundayyuu qaba. Kanaaf Abiyyi Lidatuu fi gara laafe Jawaarii fi gara hin laafu. Yoo Oromoon dhiibba cimsee jabeesse qofa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mirgi wabii ka argatan manidhaa keessa kabayanii hidhaanii gosi kana akka Oromootu ka hin deebine ka godhuu dandeenye. Yoo sun hin taane
yoo sun hin taane hidhaan kunin baruun baraan bifa jijjiirrachaa itti fufa. Hidhaan kun Oromoo irra hin dhaabbatu, Oromoon kan beekuu danda'uu qaba. Kana odeeffannoon ammaan tan haasamu Abiyyi hidhamtoota siyaasaa Oromoo gadhiisee nafxanyaan waan itti kaateef gara Oromoo deebi'aa jira ka jedhu kijiba. Abiy Ahmed gara Oromootti ka deebi'u miti, inni nuyyuu ilaalcha farra Oromoo irrattu nama gad dhaabbate. Odoo nafxanyaan jiraachuu baatte Abiyyi mataan isaayyuu nafxanyaa hamaadha. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo waan hidhamtoota siyaasaa kana eegii jenneen duubattuu odeeffannoo naannoo Tigraayitii fi akkasumas gara Amaaraa kana ka arganne tokko lama isin gurra buusna. Haalli waraana naannoo Tigraay keessattuu gaggeeffamaa jiru hammaatee jira. Har'a jechuun torban kana guutuu keessattuu har'a magaalaa Shireetii fi qarqara magaalaa Shiree naannoo sanitti lola guddaatu gaggeeffamaa akka ture ka dubbatame. Lola kanaanii warri humna Abiy Ahmediitii fi Eertiraa magaalaa Shiree kana ka deebisee warri Hiwwahatii qabatee deebisee ammaan tana to'atee jira warri Abiyyi. Waraanii Eertiraa ka magaalaa kanattu bobba'ee qarqara magaalaa kanattu bobba'ee uummata nagayaa 1,100 olii ijjeessan jechuudhaan miidiyaan aktivistoota naannoo Tigraay dubbachaa jira. Odeeffannoo kan ammoo mirkaneeffachuu hin dandeenye kun waan warri jedhu. Karaa biraatiin ammoo yeroo ammaan tanatti waraana Tigraay keessatti Abiy Ahmed gargaaruu fi ka bobba'ee humni Eertiraa bergadi 43 jedhameeti ka barreeffamaa jiru akka miidiyaan naannoo Tigraay gabaasaa jiruttu. Bergadi 47 Eertiraan qabdu keessa 43 bobba'ee jira. Waraan akka malee guddaati. Waraanii kun jechuun bilisaanii wayyaanee garagalchuu fi lolaa hin jiru. Mootummaan Abiy Ahmed birri Itoophiyaa biliyoonii 500 kaffalee fi jechuudhaani Tigraay Media House odeeffannoo amanamaa tahe arganne jechuudhaani gabaasa jira. Tigraay Media House waraanii kunini ka ammaan tana jechuun naannoo Tigraay keessattuu lolaa jiru. Waraanii Isaayyaas kun waraana Suudaanii kibbaa seenee teessoo pirezidaantii Suudaanii kibbaa Riek Machar Salva Kiir Mayardet dandamate waraan Yugaandaatii fi kaffaltii Salva Kiir Mayardet kaffaleen wal fakkaata jechuudhaan dubbata jira. Salva Kiir Mayardet gaafa Riek Machar dorgomaa hoggan aangoo mootummaa Suudaanii kibbaa ka ture wal lolaa turan waraana Yugaandaatu teessoo isaa dandamate sunii fi Suudaan kibbaa Yugaandaa fi doolaarii biliyoonii 4 fi tuqaa 6 kaffalti jechuudhaani Tigraay Media House odeeffannoo kan dhiyeessa jira. Itoophiyaan biyya jechuun qabeenya murtaawaa qabduu fi biliyooniin 500 horii guddaa yookaan ammoo maallaqa guddaa jechuudhaani Tigraay Media House dubbatee jira. Eertiraa fi yeroo ammaan kana karakkoo dinagdee keessa jirtuuf ammoo madda galii guddaa akka taate ka dubbatu. Karaa biraatiin ammoo Eritiriyaan haba akka gabaasetti yeroo ammaan tana mootummaan Eertiraa wantoota godaanuu danda'a yookaan ammoo deemuu danda'a ka qabeenya jedhamu hunda naannoo Tigraay keessa buqqisee gara Eertiraatti geeffachaa yookaan godaansifataa jira. Qorqooroo mana hin hafne, balbaltii mana hin hafne, kompiitarii hin hafne, meeshaan yaalaa, meeshaan dukkaa, nyaanni dhugaatiin wanni fe'amu cuftuu fe'amee gara Eertiraa akka geeffamaa jiru ka dubbatamaa jiru. Saamichi gosa kana gaggeeffamaa akka inni ture dubbii himaanii Hiwwahatii Geetaachoo Raddaatii fi pirezidaantii naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el kanaan dura dubbachuu warra gabaasnee turre. Amma akka Eritiriyaan habii gabaasetti hordoftoonni amantii kaatolikii Eertiraa miseensonni warraa yookaan immoo hordoftoonni amantii kana meeshaa naannoo Tigraay irraa dhufe Eertiraa keessattuu meeshaa cubbuuti akka hin bitanne bataskaanii kaatolikii Eertiraa hordoftoota amantii isaa gorsee jira jechuudhaani Eritiriyaan habii gabaasee jira. Yeroo ammaan tana jechuun gabayaan mi'a yookaan immoo meeshaalee Eertiraa keessattuu gadi bu'ee jira. Maaliif jennaan meeshaan saamame guddaan naannoo Tigraay irraa gara Eertiraa deemaa jira jechuudhaani akkasittuu gabaase.
Karaa biraatiin ammoo gargaarsi namooma naannoo Tigraay keessa jiru akka malee yaaddeessa jechuudhaan Aljazeeraan gabaasa jira. Aljazeeraan dhaabbata qaxxaamura diimaa addunyaa wabeeffachuun akka gabaasetti hospitaalonni naannoo Tigraay yeroo ammaan tana hanqina bishaanii, hanqina elektirikaa fi qorichaa qaban jechuudhaan gabaasee jira. Sun qofa osoo hin taane uummanni yeroo ammaa kana hanqinni nyaataa irraa kan ka'e akka malee beelawaa jira jechuudhaan dubbata jira. Gargaarsi midhaanii ka jalqaba magaalaa guddittii Tigraay Meqelee kalee seenullee gara baadiyyaa geessuun rakkisaadha jechuudhaan Aljazeeraan dubbata jira. Sababni Aljazeeraan maddeen mootummoota gamtoomaniitii fi gargaarsa wabeeffachuun gabaasee baadiyyaa Tigraay keessatti yeroo ammaan tana lola hamaatu gaggeeffama waan jiruuf jedhee jira. Karaa biraatiin ammoo ummati naannoo Tigraay yeroo ammaan tana milishoota Amaaraa irra dallansuu guddaa qaba. Warri Tigraay keessa bahu malee nageenyi jiraachuu hin danda'u. Karoori Abiy Ahmedii ka juntaa wayyaanee mo'atanii seeraaf dhiyeessullee ni fashalaawaa jechuudhaani aktivistoonni Tigraay hedduun barreessaa jiranii. Aktivistoota Tigraay kana dubbate keessa tokkini hoogganaa Fanqal Yimaane Nuguseeti. Yimaane Nugusee yeroo ammaan tana milishoonni Amaaraa badii gurguddaa naannoo Tigraay keessatti raawwachaa jiranii haal dure tokko malee achi keessa bahuu qabanii adeemsi olaantummaa seeraa kabachiisuu qabu waraana mootummaa qofa jechuudhaan dubbata jira. Yeroo ammaan kana waraanni milishaan Amaaraa qabeenya mancaasaa saamaa dubartii gudeeda yakka adda addaa raawwata. Ejjannoon mootummaan naannoo Amaaraa Walqaayit Raayyaa fi Tseegedee irratti qabulleen uummata Tigraay aarsee jira jechuudhaan dubbatee jira. Karaa biraatiin ammoo naannoon Amaaraa naannoo Walqaayit fi Tseegedee fi Raayyaa ka Tigraay jalaa bilisaa baafame jedhamee gabaafamaa jiru kan keessatti uummanni Amaaraa akka deebi'ee qubatu yaamicha godhamaa jira. Sababni wanni kun uummati Amaaraa akka deebi'ee qubatu godhamaa jiruu fi rakkoon naannoo kana karaa referendamiitiin yookaan ammoo karaa sagalee uummataatiin murtaa'uu hin ooltu jedhamee waan yaadamuu fi uummati Amaaraa achitti deebi'ee lakkoofsa guddaa ta'ee referendamii mo'achuu fi akka inni qubachuu qabu kadhaamsi darbaa jiru. Bu'uurumaa kanaanii Koloneel Dammaqee Zawudeetii fi hooggantoonni mootummaa naannoo Amaaraa Amaarii deebi'ee lafisaa ka waggaa 30 dura Tihneg yookaan ammoo Hiwaatirraa ariitee deebi'anii akka itti qubachuu qabanii yookaan lafa kana akka isaanii deeffachuu qabanii dhaamsi darbaa jira. Yeroo ammaan tana Amaarii hiriira adda addaa naannoo kan keessatti naannoo Amaaraa irraa dhufanii mootummaa naannoo Amaaraatiin gaggeeffamuudhaan bulchiinsa naannoo Tigraay ka duraanii Hiwaatii balaaleffachaa akka jiranii ka itti fufee mul'achaa jiru. Odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru ka naannoo Tigraay akkuma itti fufettuu jira. Dubbii himtuun mootummaa Abiy Ahmedii Billene Siyyumii miidiyaa addunyaa balaaleffattee jirti. Sababni ishiin miidiyaa addunyaa balaaleffattee fi Abiy Ahmedii Meqelee dhaqee waraanaan dubbatee ifaa fi telefoonii tajaajilii ifaatii fi yookaan ammoo tajaajilii telefoonaa magaalaa Meqeleetti deebi'ee miidiyaan addunyaa hagamma waan kan gabaase hin jiru jechuudhaan balaaleffattee jirti. Miidiyaan addunyaa waraana ajandaa jedhu barbaade odeeffannoo kijibaa dhiyeessaa jira jechuudhaan Billene Siyyumii dubbattee jirti. Billene Siyyumii miidiyaa addunyaa ji'a tokko oli mootummaan ishii odeeffannoon akka Tigraay keessa hin baane godhuudhaan miidiyaan addunyaa akka jechuun dhimma Tigraay hin gabaasne dhorkuudhaan ammaan tan ammoo ololaaf oolfachuu fi miidiyaan addunyaa waan mootummaan godhaa jiru manuu hin gabaasne jechuudhaan miidiyaa addunyaa akka propagaandaa fi mootummaan Abiyyi fayyadamuu fedhu agarsiisa jechuudhaan xiinxaltoonni adda addaa yaada kennaa jiranii. Miidiyaan Abiy Ahmedii to'atu kan akka Waltaa, kan akka Faanaatii fi ETVtii fi akkasumas aktivistoonni Abiy Ahmedii karaa miidiyaa hawaasummaa irratti mindeessee hedduun warra odeeffannuma mootummaa Abiyyi wal jalaa fuudhanii hafarsu malee waa takkallee ajandama ta'uu fi yookaan ammoo waan lafirra jira qoratanii akka odeeffannoo hin dhiyeessine ka beekamu. Karaa biraatiin ammoo waraana naannoo Tigraay keessattuu gaggeeffame irratti mootummaan Abiyyi ka waraana godhaa jirulleen isuma ka madda odeeffannoo oduu dhugaa tahee addunyaa kanaaf ragaa kennuu barbaadulleen mootummaa waraana godhaa jiru jechuudhaan
The Guardian gaazexaan jedhamu gaazexaan biyya Ingilizaa barreessa jira. The Guardian akka jedhutti yeroo ammaa kana gochii yakkaatii fi waraana mootummaa naannoo Tigraay keessattuu geggeessaa akka jiru mootummaa Abiyyoo taate odeeffannoo dhugaa yookaan ammoo odeeffannoo mirkanaa ka waraan kanallee nuttu baasa jechuudhani warri waraan labsaa jiranii hojii silaa gaazexeessitoonni yookaan ammoo miidiyaan hojjechuu qabu mataa isaaniitii fi hojjechaa jirani jechuudhaan dubbatee jira. Fakkeenya fi command postiin naannoo Tigraay bulchuu karaa Tiwiiteriitiin state of emergency fact check jechuudhani waan labsii yeroo muddamsaa Tigraay kan irratti labsamaa jiruu fi waan waraanaa geggeeffamaa jiru kan irratti odeeffannoo mirkanaa jedhani isaantu baasaa jirani warroom waraan godhaa jirutti odeeffannoo mirkanaa jedhee odeeffannoo fi miidiyaa addunyaatti fi miidiyaa biyya keessa ittiin soba. Inumaayyuu miidiyaan Itoophiyaa karaa state of emergency fact check jedhu odeeffannoo dhiyaatu malee kabira akka hin dhiyeessine dhoowwamanii jiran jechuudhaan The Guardian dubbata jira. Tiwiiterii fi miidiyaalee adda addaa gubbaatti warri kunini odeeffannoo kijiba facaasuudhaan mootummaan Itoophiyaa odeeffannoo inni dhiyeessu kadharaati haala jechuun hubannoo miidiyaa addunyaatti fi hawaasa addunyaa bocuu fi carraaqaa ture yookaan ammoo ammallee akkasittuu jira jechuudhaan The Guardian himatee jira. The Guardian karaa kanaanii Tiwiiterii illee himatee jira. Akka isaan jedhani Tiwiiteriin fakkeenyaa fi pirezidaantiin Ameerikaa yoo inni kijibe dubbin inni haasa'e filannoo ammoo wadhee jira yoo inni jedhe lakkaat filannoo hin mo'anne Baayideniitu mo'atee jedhe jalattuu barreessa. Waan inni jechaa jiru hedduu inni barreessu Trump barreessu Tiwiiterii odeeffannoo madda odeeffannoo dhugaa Facebook fi Tiwiiterii jalatti tuqaa agarsiisaa turani. Pirezidaantiin Ameerikaa kijibaa jedhanii yookaan ammoo dubbiin kun dhugaa miti jedhanii maark jalatti godhanii akkasin saaxilaa turani. Garuu Abiy Ahmedii Tiwiiterii gubbaattu namni akka isa Afrikaa keessaa kijibuu hin jiru. Tiwiiteriin kijiba Abiy Ahmedii takkallee jechuun kijibaa yookaan odeeffannoo dhugaa biraa hin garsiifne jechuudhaan The Guardian Tiwiiterii himatee jira. Fakkeenyaa fi baqattooti Tigraay ka Suudaanitti baqatanii ijoolleen xixiqqoon keessa hin jirtu jedhee Abiy Ahmedii dubbate kun odeeffannoo guutumaa guututu kijiba ta'uun beekame. Maal jennaan mootummoonni gamtooman akka dubbatutti baqattoonni Suudaanitti baqatan walakkaa oli ijoollee ganna 18 gadi jedhee dubbatee jira. Kana jechuun fakkeenyaa fi odeeffannoon Abiy Ahmedii dubbate kun kijiba yookaan ammoo odeeffannoon dhugaa kana jedhee ka mootummoota gamtoomanii agarsiisuu qaba. Gargaarsi namooma Tigraay keessattuu hin daangeffamne jedhee jira Abiy Ahmedii. Kana ammoo jechuun dhaabbileen akka qaxxaamura diimaa addunyaatti fi dhaabbileen gargaarsaa ka refuujii gargaarsi daangeffame mootummaan Abiy Ahmedii akka inni jechuun hin daangessine baasaa turani. Waan Abiy Ahmedii haasa'e paarlaamaa isaa keessatti Facebook irratti Twitter irratti odeeffannoo kijibaa kan inni dhiyeessaa ture dharaa jedhee Facebookiin yookaan ammoo jechuun Twitterii barreessuu hin dandeenye jechuudhani. Akkasittuu jechuun warri kunini himatee jira. Warri himatu kun jechuun warra Tiwiiterii jechuudha. Kanaaf Tiwiiter akka jedhanitti Donald Trump akka malee to'atee odeeffannoon isaa kijibaa jedhee waan hooggantoonni biyya lixaa jedhanii jal deemanii hoogganaan Itoophiyaa ammoo ka Facebook fi Twitter irratti kijibaan beekamu odeeffannoo inni kennaa ture jala deemanii odeeffannoon kun dhara yookaan ammoo soba hin jenneen jechuudhani akkasittuu Tiwiiterii himatanii Tiwiiterii waan kana jijjiiruu akka inni qabullee yaada dhiyeessanii jiran. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo warri fagoo fi dhiyoon daawwachaa jirtan hedduu isin galateeffannaa odeeffannoo kan qoqqoodaa facaasaa waliin nu gayaa isiniin jechuu barbaanna. Odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Mootummoota gamtoomanitti caffeen nageenya yookaan ammoo caffeen nageenya mootummoota gamtoomanii dhimma Itoophiyaa irratti keessattuu dhimma gargaarsa namoomaa naannoo Tigraay irratti akka torbaan kana wal mari'achuu deemu gabaafamee jira. Caffeen mootummoota nageenya kunini baatii sadaasa darbe keessallee wal mari'atee ture. Amma immoo haala gargaarsa naannoo Tigraay keessattuu gargaarsi namoomaa dhaqqabsuu irratti mootummoonni gamtoomanii dhimma Itoophiyaa irratti keessattuu haala naannoo Tigraay irratti wal mari'atu tahuun beekamee jira. Odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Odeeffannoo keenya ka biraa ka isin biraan gahuu barbaannuuni yeroo ammaan tana Finfinnee keessa fi naannoo Oromiyaa adda addaa keessatti nafxanyoonni akka malee
deebi'anii ijaaramaa jiraachuutu dhagahamee jira. Karaa kanaan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee lafa waajjiraalee mootummaa Amaaraa itti ijaaramtuu fi waajjiraaleen misooma naannoo Amaaraa itti ijaaramu lafa gurguddaa Finfinnee keessattuu kennitee jirti jedhamtee dubbatamtee jirti. Kanaan duratti kondominiyeemii hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaatii fi akkasumas kondominiyeemii qeerroo Oromootiif kenname jedhan san hundaayyuu haqxee jirti jedhamee dubbatamaa jira. Kondominiyeemii kanaan dura bahee Finfinnee keessatti jechuun haqamee jechuun dabalanii warri jechuun saba tokko harka olaanaa fudhatan san hunda deebistee hojiirra Adaanech Abeebee akka oolchaa jirtu ka gabaafamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo lafa manneen hojjettoota mootummaa naannoo Amaaraa Finfinnee keessatti ijaarratan lafa gurguddaa magaalaa akka Laga Xaafoo, magaalaa akka Burraayyuutii fi Sabbataatii fi Finfinnee keessatti lafa gurguddaa kondominiyeemii manneen jireenyaa mootummaa naannoo Amaaraa hojjettoota isaa kennaa jirti jechuudhaani odeeffannoon Finfinneerra dhufu akkasittuu gabaasaa jirti. Adaanech Abeebee yeroo ammaan tana saamichi lafa ka Finfinnee keessattu geggeeffamaa jiru saamicha kanaan dura geggeeffamaa turerra adda saamicha akka malee hamaatii fi guddaa jechuudhaani maddeen keenya ka Finfinnee irraa odeeffannoo kan nu biraan gaayanii akkasittuu dubbachaa jiru. Odeeffannoon keenya ka isin biraan gaayaa jirru akkuma itti fuufettu jira. Odeeffannoo waraana naannoo Tigraayitii fi akkasumas naannoo Amaaraa yeroo hedduu sun haasofna Benishaangul Gumuzii keessattuu jechuun humnoonni Amaaraa waraana guddaa geggeessaa jiran jechuudhaani aktivistoonni Benishaangul dubbachaa jiranii. Warri Amaaraa kunniin uummata Benishaangul lafarraa balleessuu barbaadanii sabaa fi sablammiin nu wajjin dhaabbachuudhaani duula maqaa balleessii Amaarii uummata Gumuziitii fi uummata Benishaangul akka waliigalaa irratti hubane fashaleessuu akka nu gargaartan jechuudhaani aktivistoonni saba Gumuziitii fi bartaa dubbachaa jiranii. Keessattuu yeroo ammaan tana nu miidiyaa waan hin qabnee fi sabni gurguddaan akka Oromootii fi Tigraay warri miidiyaa qabu nu bira dhaabbachuu qabdani jechuudhaani akkasittuu dubbachaa akka jiranii ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoo ammaan tana dhufaa jiruuni hardhalle jechuun magaalota Matakkale jechuun godina Matakkale kan naannoo Benishaangulii keessatti namoonni akka ejjeefamaa jiranii ka gabaafamaa jiru. Odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fuufettu jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo wantoota takka lama ka naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa walitti fiduu maaltu jira ka jennu. Naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa OPDO Oromiyaa yookaan Biltsiginna Oromiyaatii fi Biltsiginna Amaaraa wanni walitti fiduu keessaa kaasee jira. Suudaan faatii biyyattii akka Kooriyaa Kaabaa faatii tarree shororkeessota keessa turte. Suudaan meeshaa waraanaa argachuu baay'ee rakkachaa turte. Dippiloomaasii addunyaa wajjin godhuu akka malee rakkachaa turte. Ammaan tana immoo Suudaanii tarree shororkeessaa kana keessa bahuun ishii meeshaalee Ameerikaa ka waraanaa meeshaalee ammayyaa bitachuu dandeetti. Kun ammoo jechuun hariiroon Itoophiyaatii fi Suudaanii daangaa irratti yeroo ammaan tana hammaachaa jira. Suudaanii Misrii wajjin taatee waraana dhiyoo shaakallii waraana sanii godhuu ka dandeettefiyyuu tarree shororkeessitoota irraa akka ka'uun mirkanaa'eef malee sila Suudaan wajjin Suudaanii Misriin godhuu hin dandeettu shaakallii waraana maal jennaan Misriin Ameerikaan gargaaramti meeshaa Ameerikaattu fayyadamti biyya jechuun tarree shororkeessaa irri jirtu tokko wajjin shaakallii godhuu hin dandeettu. Haa ta'uutii malee Ameerikaan Suudaanii jajjabeessaa jirti. Maal jennaan mootummaan Suudaan mootummaa Israa'eliitii fi beekamtii kennee ture dhiyoo kana Benjaamin Netaniyaahuutii fi Benjaamin Netaniyaahu jechuun muummicha ministeera Israa'el jechuun Israa'eliitii fi akkasumas muummicha ministeera Suudaan Abdallah Hamdok jedhee namni dubbisa ka afaan Ingilishtiin dubbisu. Afaan Arabaatiin ka barreeffame Hamdok uudha ka barreeffame Abdallah Hamdok wajjin hariiroo cimaa uumee jira. Donald Trump
gaafa warra kan lamaa walittu fidu telefoonanii Abdallah Hamduu akkam nagaa qabda fayyaa qabda jedhe Doonaald Tiraamp gaafate dhimma hidhaa guddicha laga Abbayyaa suni hin daganne bishaan Misrii lagi Abbayyaa kunini irraa xiqqeessee jira. Itoophiyaan waliigaltee nu dhiyeessinee fi fudhachuu diddee jirti. Yoo waliigaltee ani dhiyeesseef illee hin fudhanne Misrii illee wajji yoo waliigaltee hin dhaqqabne Misrii waan kana obsitee callistee hin laaltu Itoophiyaa hidha guddicha laga Abbayyaa kana diiguu dandeetti yookaan ammoo hidha guddicha laga Abbayyaa kana blow up goote jechuun dhoosuu deemti jedhee akkasittu Doonaald J. Tiraamp dubbachuu gabaasnee turre daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo kanaafuu jechuun biyya jechuun tarree shororkeessota keessa Suudaanii haqee jira. Pirezidaantiin eenyuti? Pirezidaantiin jechuun Ameerikaa amma Suudaan meeshaa waraanaa bitachuu dandeetti. Meeshaa waraanaa ammayyaa Ameerikaa irraa bitachuu dandeetti. Meeshaalee waraanaa gurguddaa Israa'el irraa bitachuu dandeetti. Kun ammaan tan ammoo mootummaan Suudaan keessattuu haala waraana naannoo Tigraay kan keessattuu jirutti fayyadamuudhaan lafa Itoophiyaa wajjin daangaa irra jiran qabachaa akka inni jiru kan dubbatamaa jiru. Mootummaan Abiy Ahmed paarlaamaan isaa dhiyoo kana boordinii komaandii poostii hordofu mootummaan Tigraay mootummaan Suudaanii warra badii naannoo Tigraay gargaaran jedhee himatee jira. Kun jechuun hariiroo gaafa Afrikaa akka malee walxaxaa godhuu akka inni danda'u kan dubbatamaa jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa kan amma Jaanawaarii yookaan ammajjii 20 bara 2021 dubattee aangoo fudhatu Joo Baayiden hariiroo biyyoota kana akkamiin akka inni ilaalu deemuu hin beekamu. Haa ta'uuti malee Ameerikaan yeroo hunda bu'aa irratti turarraati bu'aan ishee Misrii bira dhaabbachuu Suudaan bira dhaabbachuu ta'uu akka danda'u kan dubbatamaa jiru. Itoophiyaan yeroo ammaan tana waan bu'aa Ameerikaa buusaa hedduu gaafa Afrikaa keessatti hojjechaa hin jirtu jedhamellee akkasittu gabaafamaa jira. Karaa biraatiin ammoo dhiyoo kanatti biyya Afrikaa takka wajjin Israa'el hariiroo uumtee jirti. Biyyi Afrikaa sunini biyya jechuun Morookoo jedhamtu mamlakatal al-Maghrib jedhamte jechuun mootii jechuun Maghrib itti afaan Arabaatiin lixa jechuudha. Mootii Morookoo kana mootii Morookootii fi biyyittii Israa'elii kunin hariiroo warra haaromfatanii Morookoon Israa'elii fi beekamtii kennitee jirti. Israa'elii fi beekamtii yoo kennitu Ameerikaanis lafa jechuun Saharaawii Arab Republic jedhamtu kan magaalaa ishee Al-Ayuun jedhamtu akka qaama Morookoo taatee beekamtii kenniteef jirti. Al-Ayuun kun lafa tokko Morookoo biraan jirti. Morookoo jechuun Mooriteeniyaa biraan jirti. Afaan Fireenchiitiin Mooqitanii achiin jirti. Lafti kun jechuun kolonii Ispaanishii turte. Ispaanish gaafa gadhiistee baatu bara 1970 keessa Saharaawin Republic jettee labsattee ufi haa ta'uutii malee Morookoon weerartee lafa sun qabattee gam tokkoon ammoo jechuun Mooriteeniyaan yookaan ammoo Mooritaniin qabattee lafa suni irrattuu wal dhabaa turanii Mooriteeniyaan dhuma irrattuu keessaa baatee Morookoon lafa sun amma bakka hedduu dhuunfattee lafa san garuu gamtaan Afrikaalleen beekamtii hin kennee fi lafa Morookoo kana biyyoonni hedduun lafa Morookoon qabattee ka Saharaawii Arab Republikii kana jechuun adda bilisa baasaa Saharaawii Arab Republikii Poolisaariyoo kan jedhamu tokkotu jira. Dhaaba akka jechuun Sha'abiyaa yookaan ammoo Jaabahaa yookaan akka Abaawoo bilisummaa lafa suniitii fi dorgomu lolu Ameerikaan jechuun lafa sunii fi beekamtii kennitee jirani. Mootummoonni gamtoomanillee lafa kana jechuun lafa akka kolonii jal jirtutu yaada. Lafti kun jechuun ummati jechuun ummati Saharaawii Arab Republikii referendamiidhaan fedhii fi murteeffachuu akka inni qabu ka dubbatu. Haa ta'uuti malee Morookoon ummata guddaa fiddee achitti qubsiiftee jirti. Adoo referendamiillee godhame dhimmi sun akka malee rakkisaadha. Muummichi ministeera haajaalaa Ameerikaa James Beekeritu ergama mootummoota gamtoomanii ta'ee bara dheeraa fi dhimmi kana irratti hojjechaa ture. Morookoon lafa qabatte san mootummaan Ameerikaa qaama Morookoo jechuudhaan Saharaawii Arab Republikii beekamtii kenneefii jirti. Morookoolleen Israa'el beekamtii akka biyyattuu kenniteefii jirti. Biyyoonni Arabaa hedduutu ammaan tana Israa'elii beekamtii kennaa jiranii. Sun keessaa tokko Suudaaniidha. Kaan ammaan tana Morookoodha. Kan biraa ammoo Imaaraatii Arabaa dhiyoo kana
kabira ammoo Bahreenitu beekamtii kenne. Kanaan dura biyyoota Arabaa ka Israa'elii beekamtii kennanii biyyoota 2 qofa. Sunillee jechuun Misrii fi Joordaan yookaan afaan Arabaatiin biyyi sun maqaan ishee Urdun biyyi jedhamtu. Urdun biyya sun lamaan qofattu beekamtii kenne. Yeroo takka biyya Mooritanii mootummaan biyya suni beekamtii Israa'elii wajjin kennaa jedhee haasaa jalqabee jennaan fonqolchii mootummaa ta'ee mootummaan suni garagalee. Morookollee ammaan tan jechuun beekamtiin inni kennu kun warri ilaalcha amantii islaamummaa qabanii jechuun paartiin akka hin deeggar dubbatanii jiranii. Suudanillee keessatti warri paartiin ilaalcha amantii islaamummaa irratti hundoofte hariiroo mootummaan Abdallah Hamdok Israa'elii wajjin godhe kana akka hin deeggare dubbachaa turanii. Misrii keessalleetti yoo seenaa Misrii deebinee fudhannu Israa'elii fi Misriin bara 1978 Camp David bakki jedhamtu Ameerikaa keessatti pirezidaantiin Misrii ka gaafa sun ture Anwar Saadatii fi muummichi ministeera Israa'elii waliin mallattoo Camp David Ameerikaa keessattuu mallatteessanii bara 1978 mallatteessanii. Haa ta'uuti malee warri Islaamaa keessattuu warri jechuun Ikhwaanul Musliim jedhanii obboleeyyanummaa Islaamaa akka jedhamu akka malee ittiin gammanne mallattoo walga'ii sun mallatteessee waggaa 3 dubatti bara 1981 Anwar Saadatii agarsiisa waraana irrattu odoo hirmaachaa jiru ajjeefame. Bakka isaa jechuun Hosni Mubaarakii bu'ee Misriin abbaa irrummaa Hosni Mubaarakii bara 30 wahii jalattu dararamaa turte. Achiin dubattu jechuun sochiin Arabaa dhalatee Hosni Mubaarak aangoo irraa bu'ee filannoon geggeeffame. Filannoo saniin jechuun Muhammad Mursii mo'ate. Muhammad Mursii jechuun paartii jechuun haqaa fi paartii jechuun nagayaa jedhama. Warra jechuun ilaalcha Ikhwaanul Musliim yookaan Musliim Biraazers qabutti hundeesse. Achirra jechuun warri sun gara aangootti dhufe. Haa ta'uuti malee Ameerikaa fi Israa'el faatitti hin gammanne warra kana deemsisaa fonqolchi mootummaa godhe hoogganaan waraan isaa kan inni muude Alsiisin Hosni Mubaarak manidhaatti hidhee manidhaa keessattuu Alsiisin Hosni Mubaarakii dhiifama jechuun Mursii ijjeessise ofii kun abbaa irree ta'ee aangoo gubbaa ta'aa jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo warri nu hordofaa turtanii hedduu isin galateeffannaa. Odeeffannoo addunyaallee akkana gurra isin buusna. Yeroo hedduu jechuun waan Itoophiyaatii fi Oromiyaa qofa haasofna. Odeeffannoo addunyaallee yoo garii waan dedeemaa jiru beekuun inuma gargaara jenneeti. Odeeffannoon keenya ka har'a hagasuma istiidiyoon keenya ka irra isinii dabarsaa turre ka yerooti. Istiidiyoo kiyya jechuun ammatti hin jiru. Haala tokkoof jechuun waan garii sirreessaa jirra. Kanaaf jechuun istiidiyoo background istiidiyoo ODUU ka jedhu yookaan ammoo green backgroundiin sanii hin jirre. Kanaaf jechuun akka amma gartan kanaanii oduun isin biraan gayaa ture yookaan isin biraan dhufaa ture. Dhimma jechuun waan addunyaa kana odeeffannoo dedeemaa jira yookaan gaggeeffamaa jira irrattu mata duree barbaaddan. Dhimma seenaa haa ta'uuti yookaan ammoo dhimma siyaasaa yookaan ammoo dhimma biyyoota waan garii barbaaddanii kadiroo waan akkas irratti nu xiyyeeffadhi odeeffannoo gosa kana nu kenni jettanii yoo sanii nagaafattanii odeeffannoo kaafeetani maaliif jechuun yoo feetanii medieval European history maaliif hin taane empire Roomii akkamiin kaatee empire Roomii akkamiin diigamtee Holy Roman Empire barbarian warri jedhaman Jarmanoota akkamiin dhufanii achiin dubatti Charlemagne akkamiin dhufe Holy Roman Empire dhaabee achiin dubatti waraan jechuun masqalaa Crusadein akkamiin dhalate Salahaddiin Fatih akkamiin dhufanii yoo feetan jechuun empire Mongolia akkamiin dhalatte Chaayinotii kuniif Mongolian hariiroo akkamii qabanii daayinastiin Islaamaa jechuun mootummaan Islaamummaa empire Islaam akkam turanii ka Roomii ka Giriikii ka feetan jechuun Almoravid sochiin Afrikaa keessa turanii jechuun ka Barbarii qarooma Afrikaa magaalota Hausa Jihaada Fuulaanii yoo feetan babal'atiinsa Bantuu Oromoo mata duree gosa san feetanii kamiyyuu irrattu jechuun waraana jechuun empire Russia ka Ottoman empire yoo barbaadan jechuun akkaataa qaroomii ittiin jalqabe akkaataa jechuun political evolution literature adda addaa ka barreeffame waan feetan mata duree gosa feetanii gubbaatti waraana addunyaa tokkoffaa lammaffaa achiin dubatti waan dhalatee jechuun duula jechuun kolonii balleessu
mata duree gos kamiyyuu ka beektanan isinitti himaa yoo kan hin beekne ammoo irrattuu qophaawa mata duree gos kana yaada gos kana irrattuu jechuun odeeffannoo nu dhiyeessii eegi jettan waan Itoophiyaa waa'ee gadaa baay'ee haasa'ine waan gadaa Oromoo waan amantii aadaa Oromoo jechuun waan falaasama qaroom Oromoo seenaa Itoophiyaa ka gaafa Afrikaa kan hedduu haasofna kakkanallee waan isin feetan hundaayyuu isinii dhiyeessina mata duree isin barbaadan kanamii hedduun jechuun fedhii qabu waan akkasii ilaallee ammaan booda sagantaa gos kanallee hin qopheessina silaadoo jechuun dandeettii qabaanne jechuun namni nu gargaar jiraate waa hedduu irratti jechuun dookimenterii hojjechuun akka malee gaarii waa takka jechuun sagantaa har'aa kana odoo hin fixne durattuu waan dubbachuu barbaadutu jira. Asirra eegii baataniin dubattu ajendaa tokko ka naannoon Amaaraa diigamuu qabaa ka jedhu jalqabnee turre guyyaa dheengaddaatiif kalee siyaasan naannoo Amaaraa kun diigamuu qaba. Miidiyaan Oromoolleen waan kanaatu xiyyeeffate yoo Amaarii Oromoo diignaa jedhame naannoon Amaaraa sabaa fi sablammii 5 irra ijaaramte 5 olii Oromoottu jira, Agawottu jira, Qimaantittu jira. Amaarattu jira, Argobbaattu jira, Shinaashattu jira. Diigamuu ka qabdu taate jalqaba Amaarii haa diigamuuti. Yoo siyaasaa naannoon ijaaramu ka sabaa jibban taate maaliif isaan diiganii nu hin garsiifne yookaan ammoo naannoon diigamuu qabdu naannoo kana ammallee taanan sabaaf sablammii akka Qimaanti Agoo Oromoo Walloo Oromoo fi jechuun raayyaallee dabalatee saba biraa ammallee Shinaashaa fi Qimaantilla jechuun cunqursee Argobbaa cunqursee ka jiru naannoo kana naannoon kun diigamuu qaba. Dogongorii jechuun Ihaadigi Hiwahaati tokkini Amaaraa waan jedhu saba hin jirree fi naannoo hin jirre uume lafti Amaaraa lafti xiqqoo tokko jennee waan akkasii dhiyeessaa turre miidiyaan Oromoo waan kana ajandaa guddaa godhee haasa'uu qaba jechaa jirra. Warra waan kana irratti odeeffannoo dabalataa odeeffannoo bal'aa barbaaddanii keelloo miidiyaan dhimma kana irratti haasawaa jira. Dhimmi kun akka malee haasa'amuu qaba. Yoo warri Oromoo irratti duulanii ajandaa nuu kennan taate nu ammoo Amaarii maaliif akka inni diigamuu qabu kan ammoo nulleen ajandaa warra sunii fi ajandaa biraa uumuu akka qabnu ka dubbachuu barbaannu miidiyaan kan irratti hojjechuu qaba. Miidiyaan Oromoo yeroo ammaan tana waan takka barachuu qaba. Miidiyaan Oromoo jechuun miidiyaa Tigraay irraa barachuu qaba. Tigraay miidiyaa haawus miidiyaa xiqqaadha. Hojjettoonni isalleen kan hubeennu ka oduulla dubbisan ka sagantaa qopheessan nam lama Haayilee fi Istaaliin gurbaa jedham tokko. Warri sun lamaan gartan akka isaan odeeffannoo dhiyeessan akka isaan itti qophaa'an afaan Tigiriinyaatiif afaan Amaaraatillee nami lama murannoo qabaatee jennaan dhugaadha. Kaameraa qabanii, teknishaan qabanii, nam gargaaruu qabanii, mindaa qabaachuu qaban. Nami lama yoo murannoo qabaatee waa hojjate olola miidiyaa Habashaa kan hundaayyuu diiganii har'a jechuun sabaa fi sablammiin Itoophiyaa nami Itoophiyaa ka Amaaraayyuu odeeffannoo warraa laala. Miidiyaa onlaayinii jiru hunda caala ka daawwatan miidiyaa warraatidha. Haalii warri odeeffannoo ittiin qabu. Haalii warri odeeffannoo ittiin dhiyeessu. Haalii warri xiinxala ittiin dhiyeessu. Haalii warri yaada ittiin fudhatu. Haalii warri hayyoota warraatii fi kabiraa dubbisan akka malee miidiyaan kun cimaa ta'uu mul'isa. Afaan akka malee beekanii miti. Odeeffannoo akka malee qaban beekanii miti. Waan qaban sani afaan laagitti beekanitti Amaarinyaan laag beekaniin ijoolleen kun jechuun afaan Tigiriinyaa aksentii qabdi garuu akka gaarii dhaamsa Amaariffaa sunillee Tigiriinyaa dabarsiti. Qophii gaarii qaban. Xiinxala gaarii dhiyeessanii OMN jechuun dandeettii warri qabu marroo 5 6 10 qaba. Garuu yoo laallee jennu ajandaan OMN haasan isaa sagantaan isaa waanumta akkan walitti dhiyaatanii waan kana irraa miidiyaan Oromoo walumaa galatti waan hedduu barachuu dandeenye. Karaa dippiloomaasiitiin waan hedduu warri Tigraay irraa baran akka warri addunyaa sochoos. Har'a mootummaan Abiy Ahmed jechuun akka billaneen ogartan billanee suyyuu miidiyaa addunyaa maqaa dhooftee bo'aa turte. Abiy Ahmed miidiyaa addunyaa maqaa dhahee bo'aa ture. Miidiyaan Itoophiyaa cuftinuu dippiloomaasii maqaa nu balleessa. Maalidha Tigreen xiqqoon kun miidiyaa karaa miidiyaati waan guddaa hojjette karaa dippiloomaasii addunyaati waan guddaa hojjette. Akka malee karaa duula miidiyaa hawaasummaa Tiwiiteriiti waan ajaa'iba waan mamsiisaa hojjette. Kanallee Oromoon irraa barachuu danda'a. Duula miidiyaa hawaasummaa mamsiisa Tigreen goote kanarraa barachuun dirqama waajiba. Kanallee Oromoon irraa barachuu danda'u qaba. Kunillee irraa barachuu qaba. Kaan ammoo akkaataa warri maallaqa itti walitti qabe irraa barachuu qaban. Maallaqa miidiyaa hawaasummaa qofa irratti walitti qabame maallaqa jechuun fakkeenyaa fi dhaabbanni misooma Tigraay uummata rakkate gargaaruuf miiliyoona 2 ol walitti qabe torbaan tokko gaditti. Warri ammoo jechuun qabsoo warra gargaaruu miiliyoona 1 ol walitti qaban torbaan tokko keessatti gargaarsi warri walitti qabe gargaarsa ajaa'ibaati. Oromoon jechuun OMN jechuun agam 100,000 gadi kan inni walitti qabe. Qabsoo isa mallattoon isaa OMN sila.
Ka Tigraay jechuun miidiyaa alattuu ka walitti qabame maallaqni isaa miidiyaa alattuu ka walitti qabame jechuun miiliyoona hedduudha. Jechuun ka GoFundMe Facebook alattuu walitti qabame jechuudha. Haga sundaayyuu wabuusuu danda'an jechuudha. Haga sundaayyuu mobilaayiz ta'uu danda'an. Kaan ammoo ka bira akshinii fudhadha eegalan akkaataa warri wal jala yaa'ee hoggansi warra tarkaanfii fudhatu kan irraa barachuu danda'u qabna. Miidiyaa hawaasummaa irratti warra Amaaraa ka Tigree arrabsu hagami ji'a tokko keessatti jechuun Facebook irra dhabamsiisan, Twitter irra dhabamsiisan qindaawanii nam Oromoo arrabsee ka Facebook irra Oromoon dhabamsiis takkin jira. Nam Oromoo maqaa balleessi hin jiru. Dadhabiinsi guddaatu jira. Kan irratti warri hojjetu aktivistoonni Oromoo waa hedduu warra barachuu danda'ani, miidiyaan Oromoo waa hedduu irra barachuu danda'ani, warri dippiloomaasii waa hedduu warri isaanii irra barachuu danda'a jechuu fedha. Waan na daawwattaniif na hordoftaniif hedduu isin galateeffadha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo tamsaasii keenya kasaatii kana hagasuma boora ammoo bal'ina oduu kanaatiin walittuu deebina. Odeeffannoo tokko kan isinitti hime namni Tigraay dhalattoonni Tigraay bakka hundattuyyuu hidhamaa jiranii ka Oromoon akkasuma hidhamaa jiranii ka Tigraay jechuun hoogganaa jechuun sarara qilleensaa Itoophiyaa Tewaldee Gabre Maariyaam illeen akka biyya hin baane godhame yeroo ammaan tana jechuun under house arrest jechuun mana isaa akka hin baane manatti hidhamee jira jedhameeti kan gabaafamu. Namni kun jechuun sarara xayyaara Itoophiyaatiif milkii guddaa fide jira. Keessattuu yeroo sararri xayyaara addunyaa kana hedduun isaa dhukkuba koronaa vaayirasiin kasaaranitti sararri xayyaara Itoophiyaa ammallee bu'aa qabeessa tahee akka inni tajaajilu karaa kaargootiin waan guddaa godhe sun qofa yoo san ammaan kana daawaa Pfizer waldaan warshaan qoricha Ameerikaa Jarmanii addunyaa koronaa vaayirasii to'achuuf facaasaa jiru kanallee adda durummaan warri facaasaa jiru keessaa kaargoo sarara qilleensa Itoophiyaati. Namni kun inni badiin isaa Tigree waan ta'eef yeroo ammaan tana jechuun akkasittuu akka biyya hin baane godhamee jira. Waan akkasii dabagos kan Itoophiyaa keessa geggeeffamaa jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo warri daawwatan horaa bulaa ulfaadha. Nagaan nu oola, nagaan nu bula.